Liigii jaalatamaa Pirimeer Liigii Ingilaand addunyaaf kan gumaachite Ingilaand waltajjii idil addunyaa fi kan Awurooppaan seenaa dubbatamu hin qabdu. Ingilaand bara 1966 leenjisaa Alf Raamseen durfamam waancaa addunyaa ofii qopheessitee erga fudhattee jaarraa walakkaa ol darbee jira. Biyyattiin hanga waancaa Awurooppaa bara 2024 leenjistoota 18 dhaabbii fi yeroon qaxartus bu'aa barbaaddu argachuu hin dandeenye. Maqaa masoo Zasrii Laayiniin kan of waamtu Ingilaand Sevan Goran Eriksson hanga Faabbiyoo Kappelloo hanga Raaksan hanga Saawusgeetitti leenjistoota jijjiirtus waltajjii idil addunyaa fi kan Awurooppaan harkuma duwwaan galaa jirti. Gaarii Saawusgeet waancaa Awurooppaa bara 2020 fi 2024 yeroo lachuu xumuraaf gahuun waancaa dhabe. Dorgommii bara kanaa dhiibbaa deeggartootaa fi miidiyaalee biyyattii dandamachuun xumuraaf kan gaan yoo ta'u, fedhii ofiin hojii leenjisummaa biyyattii nagaas jedhanii jiru. Qophii keenya har'aan dhimmoota kanneen irratti fuulleeffanneerraa nu hordofaa. It's heartbreak again, England becoming the first side to lose 2 Euro final. Taphataa fi leenjisaa ta'uun biyya isaa Ingilaand tajaajileera. Hanga waancaa addunyaa bara 2026 garee biyyaalessaa Ingilaandiin leenjisuuf eeggamus Ispeeniin mo'amuun waancaa Awurooppaa bara kanaan erga dhabeen booda hojii leenjisummaa garichaa kana booda nagaa jechuun hojii dhaabe. Saawusgeet taphataa sararrattisaa ta'uun kilaboota biyya isaa Saawuzampton, Crystal Palace, Aston Villa fi Middlesbrough taphateera. Garee biyyaalessaa Ingilaandiif taphoota 52 goolii 2 galche. Keessattuu waancaa Awurooppaa bara 1996 irratti peenaaltii galchuu dhabuu isaatiin Ingilaand xumuraaf osoo hin darbin hafte. Gaarii Saawusgeet kilaba yeroo ijoollummaa isaatti taphateef Middlesbrough keessatti hojii leenjisummaa bara 2006 tokko jechuun eegale. Turtii waggoota 3 booda immoo hanga bara 2016 garee biyyaalessaa Ingilaand umurii 20 gadi leenjisuun itti fufan. Garee guddicha akka leenjisuufis imaanaan itti kenname. Yeroos muuxannoo hin qabu jechuun mormiin itti baay'atus Gaarii Saawusgeet turtii waggoota 8 leenjisummaa Ingilaandiin yeroo 2 waancaa Awurooppaa xumuraaf gahee jira. Waancaa addunyaa bara 2018 Raashaa qopheessteen sadarkaa arfaffaan xumure. Hojii leenjisummaa garicha keessaa taphoota 102 keessaa 61 injifachuun 24 qabxii qoddatan. Leenjisichi taphoota 17 kan mo'ame yoo ta'u, dhibbeentaan injifannoo isaas harka 59.8 akka ta'e seenaan hojii leenjisummaa isaanii ni mul'isa. Bara 2016 leenjisaa yeroo ta'uun hojii leenjisummaa Ingilaand kan eeggale Gaarii Saawusgeet taphasaa jalqabaa gulaallii waancaa addunyaa bara 2018 Maaltaa goolii 2-0 injifachuunis eegale. Turtiin booda baruma kanatti leenjisaa dhaabbii ta'uun waliigaltee waggaa 4 Ingilaand leenjisuuf waliigale. Waltajjii idil addunyaa kan jalqabaa waancaa addunyaa 2018 irratti Beeljeemitti aanuun sadarkaa lammaffaan xumuruun ramaddii keessaa Ingilaand akka dabartu gargaare. Krooshaan mo'amuun waancaaaf osoo hin darbin hafees jira. Bara dorgommii 2018 fi 19 waancaa Neeshins Liigii jalqabaa qophaa'een Saawusgeet Ingilaand sadarkaa sadaffaan akka xumurtu gargaaranii jiru. Waancaa Awurooppaa bara 2020 taphni xumuraa Ingilaand Stadiyeemii Wembileetti waan taphatamuuf Gaarii Saawusgeet seenaa Ingilaand dachee ofirratti ni jijjiiruuf abdatame. Dorgommichaan biyyoota tilmaama argatan keessaa tokko kan turte Ingilaand waancaaaf ga'uunis seenaa badaa jijjiiruuf dhiyaachuu himame. Ta'us dachee ofirratti Italiidhaan peenaaltii mo'amuun seenaa badaa waancaa malee galuun Ingilaand itti fufe. Kunis darbee waancaa addunyaa 2022 Kaataar qopheessite irratti biyyoota tilmaama shaampiyoonummaa qaban keessaa tokko ta'uun Dohaatti qubatte. Ingilaand taphannuusa xumuraa irratti Firaansiin mo'amuun dorgommii keessaa baate. Gaarii Saawusgeet qabxii gadaanaa argateef deeggartootaan komatame. Miidiyaaleen biyyattis qeeqa jabaa kaasanii jiru. Saawusgeet leenjisummaa Ingilaandiin itti fufuu akka hin barbaanne ibsanis waldaan kubbaa miilaa Ingilaand garuu leenjisichi hojiin akka itti fufaniif amansiisuun itti fufan. Carvajal for Lamal, Lamine Yamal, and Williams scores, and Spain strike first. Ammas turtii waggaa lamaan booda waancaa Awurooppaa 2024 kan marsaa 17ffaa biyyoota tilmaama shaampiyoonummaa qaban keessaa tokko ta'uun Ingilaand Jarmanitti qubatte. Ramaddii jalatti biyyoota tilmaama guddaa hin kennamneef Deenmaark, Slovaakiyaa fi Sarbiyaa waliinis ramadamte. Gaarii Saawusgeet waltajjichaan tooftaa haaraa yaaluuf sarara jidduu irratti Aleksaandar Arnold fayyadamuun tapha jalqabaa goolii Beelingaam galchen 1-0 Sarbiyaa injifachuun eegalan. Biyyattiin tapha ramaddii lammaffaa Deenmaark wajjin goolii tokko qixaan yoo xumurtum tapha ramaddii xumuraan Slovaakiyaa wajjin goolii malee qixa baate. Ingilaand qabxii muraasaa fi goolii xiqqaan marsaa mo'atanii darbuuf geesse. Deeggartoonni biyyattii qabxii garichaan muufachuun taphattootan mormu eegalan.
Miidiyaaleen biyyattis qeeqa jabaa taphattootaa fi tooftaa taphaa Gaaret Saawusgeet irratti dhageessisaa turanii jiru. Saawusgeet qeeqa fi komii keessan taphattootaaf osoo hin taane anarratti gochuu dandeessu jechuun dhiibbaa taphattootarraan gahaa ture deebisuuf yaalanis turan. Qeeqnii fi komiin itti baay'atus Ingilaand ramaddiin booda Slovaakiyaa, Siwiizerlaandii fi Neezerlaandis marsaa garagaraatti injifachuun xumuraaf geessee jirti. Miidiyaaleen biyyattii qeeqarraan dhaabuu baatanis Saawusgeet kana gochuu qaba, Saawusgeet taphataa kana filachuu qaba, kana gochuu hin qabu jechuunis itti buufan. Hojii isaas bilisaan akka hin hojjenne dhibbaarraan ga'uunis itti buufan. Yeroonis gahee tapha waancaa irratti Ispeeniin 2-1 injifatamuun Ingilaand harkuma duwwaan biyyatti deebite. Seenaa badaa Ingilaand waggoota 58f ture jijjiiruu baatanis Gaaret Saawusgeet turtii waggoota 8 booda garichaan gargar ba'anii jiru. Akka lammii biyya isaatti boonu tokkotti Ingilaandiif taphachuu fi Ingilaandin leenjisuun kabaja guddaadha kan jedhan Gaaret Saawusgeet kanan qabu hunda gumaacheera, kana booda boqonnaa haaraa eegaluun barbaadaa jedhan. Waldaan kubbaa miilaa Ingilaand bakka Gaaret Saawusgeet yeroo gabaabaa keessatti leenjisaa barbaadee akka qacaru ifoomsee jira. Yeroo kanatti ammoo Yergen Kloop, Pep Gaardiyoolaa, Toomas Tuheelii fi Eddie Howe leenjistoota Ingilaandiin barbaadaman akka ta'an miidiyaaleen himaa jiru. Saawusgeet garee deeggartoota abdii boruu ta'aniin gara Jarman imaluu yaadachiisuun gareen kun waancaa fudhachuuf carraa akka qabus abdii qaban himanii jiru. Deeggartoota biyyattii galateeffachuun yaada isaanii Ingilaand galatoomi jechuunis golaban. And it's heartbreak again, England.